Salam. Asai. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaanbuu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kiyya galata waaqayyoon isiniin jedha. Arrammoo akkuma isiniin jedhe wanta ta'aa jiru isinii dabarsuudhaaf gudar dhufeen isiniin jedha. Viidiyoo kiyya yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa, comment gochuudhaan istaayitii keessan immoo dogoggora jiru keessatti yoo jiraate immoo dhiifama waan jiru nu barreessan isiniin jira. Shalom. Achumaan dhiise. Laki kaasa wayyaa inni ulfaata beektuun. Eeshi. Eeshi maali kun yaarummaadha moo maali hojjechuun? Hojii mo'aadha ko ittiin bohaaruu qabdu malee. Kanaan gooftaan nu eebbise waan ta'eef mul'anni keenya kanuma waan ta'eef kana hojjannee fataa gootan haraan xumurtu fakkaate kana guyyaa tokkoofi boruutti hin xumurtu miti waaw baay'ee namatti tola akka sagalee keelfuu dhiqatilate Fagorraa dhuftan. Hojiif. Hojii keessan jaallatamee tokko maratamtanii achi amma kana kuttanii dhuftanii. Wow. Wow, baay'ee namatti tola. Jabaadha hojjedhaan isiniin jedha. Alaafiin mana kanaallee waan isaan beeku funni jedhanii beelaan ta'e hin beeku. Na waraabina jedhanii guyyaa gaafa xumuranii keessa taa'anii soofaarra dizzi'anii taa'anii. Mucaan wala amiidhaan hin godhin kaa. Asa qoosaa miti dhugaa baay'ee deemaa jirtu baay'ee namatti tola. Maal jechuun? Eessa deemtu? Oboboo maal jechuudha dhugaa baay'ee namatti tola. Har'aan jalqabdanii amma naan deebsisuun keessan waaw. Boritti xumurtanii akka kalaas. Miti? Waaqa? Baay'ee miidhame moore? Baay'ee garuu maal miidhamanii miti maddee uffachaa malee. Amma mee maal dhaamsa qabdu mee ergaa keessan dabarfadhaa asuma yoo hojii argattan. Wanti nuti dhaamsa qabnu hundumtuu haa guddatu hundumtuu haa hojjetatu irraan bareechina manni kun gaaf tokko kan keenyatti boqonna garuu birrii argannaa guyyaa toon taane nuti mana bareechineetuma akkatti ijaarreetti nama galchuu dhawwina garuu ijaarreetti galchuu dhawwina nuti jaarree akkatti lafa keenya namatti galchuudha hawwina waan ta'eef akkanumatti guddatanii hundumtuu immoo akkanumatti jaarratee bareeffatee akka galmeeffateetti galu barbaadna nuyi. Waaw baay'ee namatti tola. Ogaa bareeda. Mudoo keenya nutti maagaru. Mudoonni amma miti kaa kan himamu mudoon meennaa maragamee xumuramee jedhee mudoon gaafa sana. Gaafa dhoqqeen dhodhoe naamin. Si waraabammoo la. Si garuu maal seetan mana jaaraan booda dhufa. Garuu tokko dhufeeti san tolchine kana. Fataati. Kan jedhu tokko hin argamiin. Lakkiin jedhamu waan. Mana jaaraan booda dhufa. Aha, warra istaayitiitti kennu jechuudha. Istaayitii kennu baay'een boodarra jira waan ta'eef garuu hojiin keenya akka istaayitiin kenninetti hojjanna. Waaw, baay'ee namatti tola. Namatti tola. Hundumti isaayyuu eebbifamaa garuu.
Na na. Faarfannaa wayoo inni waan ta'e irra nu buusaame dafaate. Faarsaa wayoo. Gaafa xumura isaatii immoo odaan keessatti isinii qalaan. Wayyuu miti. Gaafa na salamee bakka jedhamti qophii maatii yeroo ta'u. Sagalee kaaf godhi. Kaaf godhi ka sagalee. Asit kooluu galee bakka dhakoos kannaa dubbatu bakka kan rakkatee firrisaa gatee si kan yaadatu. Fiikoo sinnaa ta'ee sinaan as ga'ee. Waaw galatooma. Ameen jeeyaga. No, wow. Fataadha malee isinoo waan jettan qabdu. Kanaafuun jedhe na baay'ee namatti tola saffisaan deemaa jiru. Sabbaala saffisaan deemaa jiru dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Hojii nama hojjetaa bichaatu wal ga'e dhaabbataan illee kan lallaafu wayii tokko iyyuu hin jiru. Akkas fakkaata dhugaa baay'ee tokkoon gammadee anis immoo akkuma beektanii yaani azmiti kan hin jiraadhu. Amborraan dhufee yeroo dhufu har'um jalqabanii kinoo amma kana deemsisanii jiru. Nama baay'ee hojii hojjetuutu asitti wal ga'een isiniin jedha. Kanaaf maal jettanii obsee jedhaa gaamaanni. Gaazexeessituudha. Ani gaazexeessituudha. Ennaa kanaaf akkana fakkaata. Qoy kaawwo. Akkana fakkaataan isin. Dhugaa waaqa baay'ee nama. Agicha akkamitti kan galchitan garuu. Baay'ee namatti tola haala saffisaan deemaa jiru. Amma kallattii kana ol baasan taanaan kallattii muraasaan hafa. Kana booddee immoo dhoobamee yeroo xumuramee walitti deebina. Like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Ila mucaa. Awwa kottu akkasitti mana gal. Mee maal jettati koy? Qoy meeti amma akkanatti astaayitiin nuu kennaa eenyutu irra seeraan hojjeta eenyutu hin hojjenne asuma jalattiin koomentii nuu godhaan isin. Maali? Inni beekama maaliif? Mee ati dhaamsa qabdaa obbo Ayyalaan? Obbo Bogoomta. Hin jedhama moo? Hin jedhama. Ati maal jetta maal hafu taphate? Maal jette? Jireenyaaf hundumtuu kanaaf Ayyala dhaamsa dabarfadhume ciikii wayii barbaadda? Maalin godhe? Rasaasa bichaan barbaada. Naru kuchisiin na akkas fakkaatan isin jedha. Yeroo maragamee hundi isaa xumuramee walitti deebina. Obbo maal jechuudha? Obbo miti kanaaf jettanii reejo
gaaf kamii fi gaaf as keessaa baane garaa guddifannaa. Akkana wayyan. Dans. Midee. Jireenyi isaanii akkasimoo natti fakkaanne garumaaf mirri jettee ati qo'ee dhoqqee kana bukeessuuti. Maaltu si aarsa? Hojii dhakkoo. Okkee borcinanii taphachaa jirtu miti hojii maal hojjetu silayyuu. Maal jettanii gaashee kabbala. Egaa ta'u bareeda jettanii maal maafuu yeroo biraa walitti deebina.